namoota tikeetti kuttan hunda keessan hin barreessina jechuudha. Barreessa. Namoota lubbuun hin jiru. Kanaaf hundi keessan qophaa'ama hundi keessanii warri nurraa murtan hundi keessan carraa gaarii isin hawwina amanummaan keenya immoo addaa jechuudha. Jalqaba manaa amanan. Amma uummatatti gaafa akkasitti amanamummaan hojjonna gaafa jettu dhuguma si'aa uummanni. Inaaffaanis manumaa jalqaba fagura jalqaba seeteetu. Kanaaf amma tiktokii muutirra jira waan ta'eef maqaa namoota du'anii barbaadan. Namoota du'aniif baasi. Carraa jalqabaa jechuudha. Ollaa keenya namni tokko muluna barreessa. Egaan carraa maqaa keessa barreessaa jirra hundi keessan yeroo ammaa kana carraan kan isin bahu ta'a jechuudha. Obsaan nu turaachuu barbaanna. Xiqqoo ishee sababa miyuut isin gochaa jirruuf sagalee keessan ukkaamsaa jirruuf ifamoo nu gootu maqaa keessan barreessaa jira kanaaf. Nama biraa jira. Haadha banaane. Erga duute waggaa shanii miti isheen. Barana waggaa shan fayyiti. Erga duute waggaa shanitti fakkaata. Na yaadadha mucaan isaanii gaafa isheen duute hin gaggabee mana jaalatti geessan. Keessatti ta'a. Gaddisiiseen mana gochaa anni ture. Hojii xumuree booda. Haadha banaane barreessa. Haadha banaane. Kan banaane banaane du'e. Obboleessaa dha manaa kooti. Gurmeessa? Bayyanaa. Kaleessa ija kootiin agarree lubbuudhaan jira bayyanaan. Laakiin bayyanaan lubbuun jira maal ta'e? Nama baastee immoo ati manaa isaa bunatti adeemsifattuu fi kana jabana. Waan ta'eef nama biraa barbaade bayyanaan lubbuun jira. Kan biraa hedduu jira. Kan biraa eenyutu. Kana jedhu godhana. Nama du'e beektaa maaloo nama du'e nutti himee carraa baasnaafi ariititti. Nama du'e. Obshaan. Maanni waan isin gochaa jirtan amanamummaan hojjennachaa jirtu adamma uummataan akkamitti nama du'e barreessitaan nama du'ee fixaa baasuufi. Hojichatu yoo akkas ta'e malee jijjiiramni hin jiru. Jijjiiramni hin jiru. Karaa nagaadhaan karaa seeraa karaa eenyu milkaa'ee beeka. Namni biraa amanamummaatiin hojjetaa jira miti. Erga uummata harkaa tikkeetti kuttee birrii walitti qabdee amanamummaan hin hojjedha jettee uummanni nu amanamta jedhe erga tikkeetti si biraa murate. Maaloo dhannata sitti immoo namarratti waan hin taane hojjetu. Galaana beektaa? Gurmeessaa beektaa? Qalbeessaa beektaa? Badhaanee beektaa? Hundi isaanii akkasumatti hojjechaa barbaadu. Hundi keenya tiimii wayii. Kanaafiyyuu akkas ta'e malee waan milkaa'u sitti fakkaata. Hundumti isaaniiyyuu gaafa uummata biraa kutan amanamummaatiin hojjenna jedhaniitu gaafa mana hinattuyi. Inni dhugaa dubbatanii mana keessa gola keessatti inni dubbii gola keessaati. Kanaafuu nama du'e hin qabdu ati. Akka obboleessa keenya gafaatti sitti wanta kana dhiisi. Isaan kumaaraa taphatanii miti kan isaan karaa dalgaa sooromuuf barbaadanii anarra dhufanii tikeetti kutan. Anis akkuma isaan kumaaraaf jedhanii tikeetti irraa kutatanii karaa salphaa sooromuu barbaadanii anis akkuma isaanii isaan irratti hojjedheen karaa dalgaa sooromaa. Kumaaraa qarshiin kumaaraa immoo kumaarumaa eessayyuu namaan hin geessu yoo barbaadan karaa dhugaa hojjetanii milkaa'anii kumaarri kumaara. Nama du'e nu barbaada. Meeshaa mana keessatti muruu jalqabnee jirra, teessumni bukkee jira, teebeeliin jira. Namoonni abbaa carraa ta'uu barbaadan abshaaloo abbaa carraa. Bagara nuftanii abshaaloo abbaa carraati. Abshaaloon abbaa carraa yeroo ammaa kanatti sagantaawwan amanamaa ta'an fakkeenyaaf amma qodaa mana keessatti carraa mursiisutti argama. Kanaafiyyuu carraa tokkoffaan teebilii kana fakkaatu, carraa lammaffaan isuma irra taa'aa jirtu kanaadha. Carraa sadaffaan isan irra taa'aa jiru kanaadha. Qarshii 200 qofaan. Maqaan keenya
Anoo qoy mee dura na dhaggeeffadhu. Okay. Laayivii keessan hordofaan ture. Respect laayivii galli ture yeroo baay'ee abbaa marsaa jaaffaa xumurree marsaa torbaffaadha kuni marsaa jaaffaa jabanaatti buusne jabanaatti mureenfisanii kun marsaa torbaffaadha amanamummaan keenya akkuma itti fufeetti jira abshaaloo abbaa carraa respect. Sirriidha. Akkuma kanaani ixaan adaadaa keenya tokkoof bahee jira. Adaadaa keedhaaf tikeetiin baheera. Respect akkana yaada kana respect godha baasee adaadaan kee carraa qabdi. One point ofitti amanamummaa qabdi. Lammaaf karaa salphaa akkamittiin sooromuu danda'a yookaan immoo birrii xiqqoodhaan waa guddaa argachuu danda'a kan jedhuuf carraa itti murtee adaadaa keedhaaf maaltu bee respect maaltu bee adaadaa keedhaaf nu biraati garuu. Lakki bakka biraatii murattee. Okay bakka biraatii beefi. Carraan. Okay adaadaa keetiif makiinaatu bee konkolaataatu bee respect. Carraa qabdi isheen carraa ishee yaallatti. Okay nu biraa immoo xurunaa kan jedhamuu fi carraan beeraaf xurunaadhaaf maaltu ba'ee isattiin buna oliif gadi urgufantu ba'e dheengada laayif irratti dabarsineerra. Respect hojiin keenya amanamummaan hojjennaan kallattiidhaan dabarsina malee dhugaa uummataa hin haallu. Kanaaf xurunaa beera. Xurunaa erga ba'ee fi siifis carraan kun siibaa waan ta'eef qarshii 200 qofaan meeshaa kanatti kutachuu dandeessaa. Xurunaan fakkeenya sii ta'eera natti fakkaata kanaaf maqaa isaa kaaste. Obboleessi keenya kan isinii baasuudha harka kee akkas godhanii agarsiisa. Harka keessan kunoo ilaalaa hundi keessanii homaan jiru miti ilaalaa harka isaa ilaalaa gurraacha garaa rabbiiti ilaalaa adiin qabu asii homaan qabu ilaalaa homaan jiru afaan haa homaan jiru ilaalaa kunis isinii ba'uuf jedha jechuudha. Carraa sadaffaa cheek godha sirriitti cheek godhi godha hundi keessan sirriitti cheek godha cheek godhee hundi keessan sirriitti cheek godhanii carraa sadaffaa Bayana carraa sadaffaa. Xurunaa jira dubara. Carraa sadaffaa xurunaa kun siibee jira. Bagammadi xurunaa. Xurunee koo xurushaa xuruyyee carraa qabdaa jirga. Erga lafeen isaatu caccabee waggaa 10 darbeera maaluma taatanii. Xurunaan bee waggaa 10 darbeera jettee. Darbeera baraatu. Hojii kana hin jalqabne biyya inni du'u. Mee lafatti na amara gundu'e naan jedhi ka. Inoo. Du'e? Du'eera. Wayyoo. Xurunaa. Amma maaliif gocha bochafne? Wayyoo. Xurunaa dhaabbata koo maqaa balleessite xurunaa. Dhaabbata koo maqaa balleessite xurunaa maamnarraa kuttee tikeeti. Maal xurunaa maal taate? Akkam boofituu dhufte natti himtee reeti. Waggaa 10 dura du'eette? Wayyoo xurunaa wayyoo waggaa 10 dura duute wayyoo. Kanan jedhu akkam boofire kanatti dhuftee waa'ee xurunaa seenaa sanatti dubbatte. Amma isayyuu anas hin jedhu. Isa maqaa fira keenyaa balleessite. Fira keessan isayyuu? Ayi xurunaa. Maqaa balleessite ammas iyyuu kassasamuu qabda. Abbanni keenya adda. Respect. Akkamittiin adda ta'e yoo jette immoo nuti nama lubbuun jiru qofaaf tikeetii murra osoo hin taane nama lubbuun hin jirreefis tikeetii murra nuyi. Ayi xurunaa. Kanaafiyyuu nama lubbuun hin jirreefis hin kunna jechuudha. Amma inni gadda maalan godhee namoota lubbuun jiran mursiisee gaafa narraa dhumuu didu maalan godhee iddoo awwaalchaa deemen iddoo isaan du'anii jiranitti warra du'eef tikeetii muruu jalqabe. Narraa murata warri lubbuun hin jirres narraa muratan. Kanaafi abbaan carraa keenya kan adda godhu maal oolaa? Warri lubbuun jirus warri lubbuun jirres tikeetii hin mursiifna. Kan xurunaa garuu na gaddisiisa. Xurunaa. Ayi xurunaa.